Taphni waancaa addunyaa amma biyyi tokko xumuraaf darbuu ishee mirkaneeffatteerti. Spain yeroo lammaffaa bara 2010 booda sadarkaa kubbaa miilaa tariitii gareen isaanii jiru ammatti irra jiru ifatti kan ittiin agarsiisan kaleessa Firaansiin injifachuudhaan goolii 2-0dhaan xumuraaf kan isheen darbitee keessumattuu addunyaan tapha kana harka caalu biyyi tilmaama injifannoodhaa kennite Firaansi kaleessa Ispeenii fi akka bakka shaakalaatitti salphattee fi jedhu xiinxaltoonni kubbaa miilaa gareen Luis de la Fontetiin durfamu haalli taphattoota garee biyyaalessaa Firaansi ciccimoo jedhaman taphaan ala ittiin godhan Firaansi hanga daqiiqaa naannoo daqiiqaa 62tti kubbaa kallattii sirrii eegde takkallee osoo hin yaalin akka turtuuf ga'een sarara ittisaa sarara gidduutti irratti keessumattuu kubbaa ittiin to'atan Speen garee addunyaa ajab jechiise eda kan isaan ittiin bullan jechuudha. Bara 2010 Afrikaa kibbaatitti keessumattuu haala sanaan morkattoota isaanii kubbaa dhoowwatanii dirree keessatti taphattoota akka André Iniesta fa'aan durfamaa yeroos kubbaa miilaa tiikii taakaadhaan dirree keessatti dhibbeentaa caalu morkattoota irraa kubbaa fudhatanii ittiin taphatanii shaampiyoon erga ta'anii Speen waancaa addunyaati irratti tarii Neeshin Liigii fi Awurooppaa irratti shaampiyoon taasisuuf waancaa addunyaati irratti biyyattiin ga'umsa bayeessa mul'isaa hin turre. Kaleessa garuu Speen bara 2010 sana yaadachiisteerti. Gareen biyyaalessaa Luis de la Fonteedhaan durfamtu Speenii taphichaan boqonnaa dura Speen boqonnaa boodas waan hundumaanuu irra caalteeti kan isheen turte. Boqonnaa dura daqiiqaa 22ffaa irratti balleessaa Luukaas Diinyee kan inni Laamiin Yaamaal irratti hojjete tarii balleessaan kun gama biraatiin itti yaaduu dhabuu maalla dhibdeen akka waan hojjetame balleessaa fakkaachuu ni danda'ama. Kubbaa qilleensarra dhufte qoma isaati irratti to'atee sanaan booda Laamiin Yaamaal dugda duuba isaa fiigaa yeroo turetti kubbaa osoo hin taane kallattiidhaan kan inni Laamiin Yaamaal argatee dhiitee dirree keessatti Laamiin Yaamaal erga kufee abbaan murtee itti dhiyoo jiru rukuttaa peenaalitii Speeniif kenne. Tarii carraan gooliin kun galuudhaaf qabdu dhiphaadha osoo dhiise Luukaas Diinyanii. Haa ta'utii balleessaa kanaan Speen daqiiqaa 22ffaa irratti peenaalitii argatte. Taphataa murteessaa garee biyyaalessaa waancaa addunyaa kana Speen kan ta'e Mikel Oyarzabal goolii kana galchee dursaa boqonnaa dhabaan boqonnaa booda caalatti keessumattuu Speen Firaansi boqonnaadhaan booda of ijaartee dogongoroota fi hanqina ishee fooyyessitee deebitii jedhamee eegamaa turraan dubbiin galagaltoo ta'e caalattuu Speen ibidda uffattee deebitee jechuun ni danda'ama. Boqonnaa booda sochii taphaa guutummaatti boqonnaa boodatiin ammoo caalattuu itti hammaatanii Speen Firaansi irraa caalteeti kan isheen cimtee deebitee boqonnaa booda daqiiqaa 58ffaa irratti kubbaa haala ajaa'ibaatiin Pedro Porro fi Daanii Olmoon waliif kennaniin Porroon goolii lammaffaa daqiiqaa 58ffaa irratti Speeniif galchee warra Firaansi sarara fuulduraa isaanii taphattoota akka Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé boqonnaadhaan dura hanga jijjiiramee bahutti Barcola akkasuma immoo sarara gidduu qarqaraati irratti bahee kan taphatu Michael Olise fa'aa naasuu keessa akka bishaanitti yookaan akka nama bishaan keessa lixeetti kan isaan qabbaneessan jechuun ni danda'ama. Garee biyyaalessaa Firaansiin kaleessa Laamiin Yaamaal goolii sadaffaas galchee ture. Tapha kaleessa kanaan gooliin kun osoo mirkanoofte goolii baay'ee hawwattuu turte. Gooliin Laamiin Yaamaal galche kun taphaan ala jedhamuudhaan kan isheen jalaa haqamtee tariitii Firaansi waancaa addunyaatiin kanaatiin goolii sadaffaa akka hin keessummeessine kan isheen jalaa haqamte. Goolii kanaan harka 50.9 kubbaa so'attee kan taphatte Speenii kana keessa yeroo lama kubbaa kallattii sirrii eegde kan yaalanii daqiiqaa xumuraati irratti tattaafataa kan turan warri Firaansi kubbaa kallattii sirrii eegde kan isaan yaalan garuu daqiiqaa xumuraatti kan inni ture garuu walumaa gala sochii taphaa sarara gidduu keessatti ittisa irratti sochiin garee biyyaalessaa Speen taphattoota ciccimoo warra Firaansi keessumattuu Michael Olise akkaataan isaan taphaan ala ittiin godhan ajab jechiseera. Tooftaa taphaa Luis de la Fonteen qabatanii dirree keessa seenaan hin eegamne jedhu xiinxaltoonni kubbaa miilaa. Taphachaan duras waancaa addunyaa kanaan gareen biyyaalessaa Speen hin qoramne jedhamaa ture. Gama biraatiin xiinxaltoonni kubbaa miilaa baay'een gareen biyyaalessaa Speen
Spain ittisa jabaa osoo hin taane mala maltee taphaa jabaa qabuuni morkattoota isaanii kubbaa dhoowwatee sarara gidduutti irratti to'annoo kubbaa miila isaanii jala turfiifachuudhaan sarara ittisaa goolii eegan isaanii akka hin qoramne kubbaan baay'een akka irratti yaalamne godhan jechuudhaan gama lamatti wal qoodaa turan kaleessa ifatti kan mirkaneessan morkattoota isaaniirraa kubbaa fudhatanii kubbaa dhoowwachuudhaan sarara ittisaa isaanii akka hin qoramne goolii eegan isaanii yaada qalbiidhaan akka kubbaa to'atu yookaan akka isaan hordofu taasiseera. Kaleessas kubbaawwan dhedheeraa taphattoonni garee biyyaalessaa Firaansii sarara fuulduraatti kilabii Mbaappeef kennu yaalan Unai Simon yeroo garagaraatti si'a 2-3 ol bahee sarara peenaaltii alatti kubbaa kana deebisaa taphattoota sarara ittisaa bakka gadi lakkisanii yeroo taphattoonni sarara ittisaa Spain gara duraatti ba'an bakka kana uusara kan inni ture. Imala kana keessatti egaa kaleessa imalli Spain imala waancaa addunyaa kanaan dhugumatti tilmaama jalqaba osoo waancaan addunyaa hin eegaliin ooltan baase sana kan irra deebiin kan isaanii ta'utti mirkaneessanidha. Taphoota 37 osoo hin moomin imaleera gareen biyyaalessaa Spain waliigala. Kun ammoo riikardii bara 2021 gareen biyyaalessaa Itilii qabatee ture waliin qixxaataniiru. Tapha xumuraa injifannaa riikardii kana harkatti kan galfatu tapha xumuraatiin Spain egaa England fi Argentinaa keessaa kan irra injifate waliin kan isaan taphate. Taphicha keessumattuu ciminni taphichaa kan ture sarara gidduu irratti kaleessa qindoominni Rodri fi Fabian Ruiz adda ture. Taphataan kun miidhamaan Manchester City keessatti dararamaa ture. Kaleessa garuu sochii taphaa sarara gidduu garee biyyaalessaa Spain akkaan utubaa sarara ittisaatti duubatti deebi'ee gidduutti ittisaadha kan inni ture. Gamaa gamanatti kubbaan handi ittiin taphattoota raabsaa ture. Rodriin bara 2024 badhaasa Ballon d'Or injifate isa sirrii dirree keessatti argine jedhu xiinxaltoonni. Fabian Ruiz amma jijjiiramee bahutti ga'umsa bayeessa kan inni mul'ise. Taphataa cimaan tapha kanaa kaleessa Rodri ture. Taphichaan egaa sochii taphaa sarara gidduudhaa Spain akkaan kan utube taphataa kana kaleessa jechuudha. Jalqabatti haalli Kaappovaardaan ittiin goolii malee qixa ba'an Spain tariitii fagoo ga'uu hin dandeessu ga'umsa tarii waancaa addunyaa kanarratti amansiisaa miti jedhamaadha kan ture. Adeemsa keessa garuu Luis de la Fontaine adeemsa isaanii sirreessanii waancaa addunyaa kanaan amma gareen taphoota 6 osoo gooliin itti hin bahin galee riikardii galmeessa garee biyyaalessaa Spain ta'eera. Kun seenaa haaraa hojjechuudha. Taphicha booda xiinxaltoonni kubbaa miilaa wantoota garaagaraa yaadota garaagaraa dubbataniiru. Gareen jabaan garee taphattoota ga'umsa dhuunfaa irratti hundaa'e yookaan dhuunfaa irratti garee ijaarame injifateera jechuudhaan Spain ga'umsa akka gareetti taphatteen Firaansii ammoo ga'umsa taphattoota dhuunfaa kennaa kubbaa miilaa qabaniin dirree seentee gareen haalaan ijaarame qindaa'e akka gareetti taphate injifateera jechuudhaan kan isaan dubbatan jechuudha. Taphataan duraanii fi xiinxalaan BBC Sport Chris Sutton Firaansii akka malee tilmaama kennineefii turre garuu Spain waan addaatiin Firaansii irratti qumaara hojjette yookaan kasaaraa hojjette kasaaraa kubbaa miilaa yookaan qumaara kanaani waan Spain Firaansii hin eegin Spain qophooftee guutummaatti injifannoodhaan baate jechuudhaan akka barbaadetti ni salphifte salphaatti injifatte. Taphicha itti ulfaatee osoo hin taane kubbaa fi kubbaan ala sochiin isaan taasisan Firaansii taphichaan ala akka taa'uuf akka mo'amtuuf taasiseera jechuudhaan Chris Sutton kan dubbate. Firaansii akka gareetti hin taphanne ga'umsa dhuunfatiin dirree keessa turtee garee jabaatu mo'ateen ammoo yaada Rooyikiin taphichaan booda kaleessa kan isaan dubbatanii kana keessatti Rooyikiin ammoo ga'umsa leenjisaa garee biyyaalessaa kan Spain Luis de la Fontaine kan inni dinqisiifate. Spain bara 2010 Vicente del Bosque jalatti shaampiyoonii addunyaa yeroo taatu kubbaa haala ajaa'ibaatiin qabattee tooftaa taphaa hawwataa addunyaan jajee harka rukutee waliin taphattee injifatte. Yeroo taphattoonni kubbaa miilaatiin dandeettii addaa qaban kan akka Iniesta faani Xavi faan taphattoonni jajjaboon garee kana keessa turaniiru. Taphattoonni sarara ittisaa jajjabootu ture. Sarara gidduutti irratti gareen biyyaalessaa Spain yeroo sanii adda ture. Bara 2022 gareen biyyaalessaa Spain leenjisaa Luis de la Fontaine leenjisaa gochuun qacaru. Namoonni baay'een Luis de la Fontaine eenyu inni jedhanii gaafachaadha turan. Luis de la Fontaine Spain Champions Nations League
Spain shaampiyoonii waancaa Awurooppaa nama taasise. Sanaan dura garuu sadarkaa garaagaraatti sadarkaa garee biyyaalessaa Spain umrii 19 gadi, umrii 21 gadi, umrii 23 leenjisaa nama adeemsa keessa dhufe kana keessa taphattoota akka Mikel Oyarzabal akkasuma Martin Zubamendi dabalatee taphattoota garee biyyaalessaa Spain isa jalatti leenji'an amma garee kana keessatti baay'inaan kan inni waliin hojjetan amma gaafin Luis de la Fontaine eenyu jedhu dursee deebii argateera. Dabalataan amma namni kun Spain shaampiyoonii addunyaa gochuudhaaf itti dhiyaateera jechuudhaan kan inni jaje kaleessa tapha kaleessaa kanaanin. Taphataan duraanii Arsenaaliif kan garee biyyaalessaa Firaansi shaampiyooniidhas warra Firaansi waliin Patrick Vieiraan dhingadda Spain gaafa Morokoo injifattee darbitu ammaan booda namni Firaansi jechuu kooti namni Firaansi yookaan gareen biyyaalessaa Firaansi dura dhaabbatu hin jira jedhee natti hin mul'atu. Garuu Spain itti ulfaachuu maltii Firaansi injifattee darbiti jedhee ture. Kaleessa garuu immoo galagaltoodha. Vieiraan dhugaa jiru kan dubbate. Spain amansiiftee mo'atteerti. Tooftaa taphaa dirree keessatti qabatanii isaan ittiin dhiyaatan akka injifatan godheera. Akkamiin Oliisee taphaan ala akka godhan yoo argite Spain qindoominaan akka taphatte namatti agarsiisaa. Kubbaa to'atanii taphataniiru isaan jechaan ibsuun ni ulfaata. Dhuguma amansiisanii mo'atan jechuudhaan Gaayil Kiliichinis kaleessa Spain garee jabduu ta'uusii Firaansiin akka salphaatti mo'atte jechuudhaan taphattoonni duraanii kun kan isaanii kaleessa dubbatanii tasa tapha ittiin injifatan miti akkamitti akka salphaatti isaan injifatan hin eegne keessumattuu kun waan hin eeginiin ammoo yaada har'aati ture taphichaan booda kaleessadha. Luis de la Fontaine ammoo injifannoodhaan booda amma miira bara 2010 garee biyyaalessaa Spain santu garee kana keessa jira. Miira sanaan taphachaa jira. Miira sanaanis onnee san of keessaa qabna santu keessa keenya jira jechuudhaan kan inni jajee tariitti taphattoonni akka Laamiin Yaamaal ga'umsa bayeessa mul'isuu baatanis kaleessa garuu goolii galchuu baatu waancaa addunyaa kanaan goolii tokko qofa kan inni galchee sochii taphaatiin dirree keessatti bayeessa kan inni ture. Hedduun keessanuu barreessadha kan isin jirtanii tapha kaleessaa ilaalchisee jechuudha. Ameenuu Shifaatiin jedhama. Limmuu Saqqaa Irraayii Ingilandi shaampiyoonii ni taati. Tapharraa kanas Arjeentinaan 3 Arjeentinaa shaampiyoonii ni taati. Arjeentinaa 3 Ingilandi 0 jechuudhaan tapharraa tilmaamee Magarsaa Moosisaa Godina Abbaa Boor Yaayyoo Irraayii Peep Gaaddoolaan bakka bu'uu leenjisaa Manchester City eessuma isaatii jedheera. Tarii leenjistoonni lamaan wal fakkaatu amma Enzo Maresca bakka kan bu'e Peep Gaaddoladha. Geetinnati Diriirsatiin jedhama. Jimmaa Qarsaa Irraayii isin hordofaa jira. Waancaa addunyaa kana Spaintu fudhata jedheera. Abdul Basit Muhammadin jedhama Bunnoo Baddalle Irraayii isin hordofaa jira. Chelsea jijjiirraa wal qabatee maaltu jiraadha kanatti jette jijjiirraadhaan wal qabatee tariitii bakka Alejandro Garnachoodha taphataa haaraa barbaadaa akka jiruudha bakka buusuudhaa fi kan alatti Waajjiraa Biraanutiin jedhama isin hordofaa jira Finfinnee Irraayii qophiin keessan natti toleeraa jetteerta. Abdul Hakim Tamaamin jedhama magaalaa Allee Irraayii waa'ee Liverpool jettee Baarkollaa waliin maqaasaa kaadha kan inni jiru. Sisaay Mallasaatiin jedhama Bunnoo Baddallee Irraayii isin hordofaa jira. Spain waancaa addunyaa kanatti xumuraaf darbuutti gammadeera. Iddoo isaa lammeessa Teeloo Abbaa Boorirraa isin hordofaa jira kanatti nuun jette. Kanaatti maqaan koo Kamisoo Abduutiin jedhama Godina Iloo Abbaa Boor Irraayii Ingilandi 3 Arjeentinaa 2 tapharraa kana ni injifatti jechuudhaan. Firaansi baay'ee na boochiftee falmataa Maammatiin jedhama bookee irraa jedhe kaleessa tariitii Firaansi akka eegamte osoo hin taane Spain injifachuun ishee baay'ee na gammachiiseera. Dabalaa Nuuratiin jedhama Jimmaa irraa hedduu keessan kan nu barreessan dhimma waancaa addunyaa kanaan wal qabatuuni. Waancaa addunyaa kun egaa har'a itti fufee taphni murteessan ni taphatama. Taphni kun ammoo ga'umsa dirree keessattiin alatti injifannoon har'a seenaa gareewwan lamaan gidduun kan inni yaadachiisudha. Keessumattuu gareen biyyaalessaa Arjeentinaa Lionel Messi irratti tokkummaa ga'umsa taphataa kanaatiin ijaarame. Har'a Ingilaandii garee taphattoota lama qofa irratti ijaarame jedhamaatiin jira. Ingilaandii akka dhuunfatitti taphattoota jajjaboo baay'ee qabaattus garuu waancaa addunyaa kanaan imala isaanii keessatti Jude Bellingham fi Harry Kane taphattoota gahee olaanaa baatanii goolii 12 galchaniiru. Taphattoonni kunneen lamaan isaanii walitti goolii 6 waancaa addunyaa kanaanii keessumattuu immoo walakkaa xumuraatiif akka geessu akkasuma nuusa xumuraatiif akka geessu gaheen Jude Bellingham olaanaa kan inni ture. Biyyoonni lamaan siyaasanis wal qabatee dirree kubbaa miilatiin ala hariiroon isaan qaban siyaasan hidhannoon isaan
isaan qaban kan bara 1982 wal qabatee morkiin biyyoota lamaanii yeroo hundumattuu kubbaa miilaa irra darbee kan siyaasa wal qabatudha. Sochiiwwan kanaan dura waancawwan addunyaa darbanitti yaadannoowwan isaan waliin qaban kan Diego Armando Maradona harka waaqaa hand of God goolii sanaan 1986 sanaan dabalatee yaadannoon bara 1998 kaardii diimaan David Beckham yaadannoowwan baroota fi garee biyyaalessaa lamaan gidduutti yaadatamudha. Arrabsoon bara 1966 waancaa addunyaa yeroo jalqabaatiif England shaampiyoonii ittiin taate leenjisaan garee biyyaalessaa kan England Alf Ramsden taphattoota garee biyyaalessaa kan Argentina arrabsoon isaan ittiin arrabsan yeroo hundumaa deeggartoota garee biyyaalessaa Argentina biratti kan yaadatamu. Amma Thomas Tuchel durfamaa gareen biyyaalessaa England walakkaa xumuraatiif ga'umsi ittiin darban tariitii saara ittisaa isaanii hamma tokko qaawwa qabaatus garuu qindoomina saara gidduutti irratti Jude Bellingham fi akkasumas gara fuulduraatitti Harry Kane hamma dugda duubatti deebi'ee taphattoota ittiin gargaaru. Thomas Tuchel tooftaan taphaa inni qabatu Englandin waggaa 60 booda shaampiyoonummaatti deebisuu danda'a jedhamee itti abdatameera. Badhaasa Ballon d'Or yeroo 8 injifachuudhaan imala garee biyyaalessaa Argentinaa keessatti goolii 8 galchuudhaan waancaa addunyaa kanarratti ammas umrii 39 umrii lakkoofsa ta'uu mirkaneessaa kan jiru. Lionel Messi ammoo garee biyyaalessaa Argentinaa shaampiyoonummaadhaaf walitti aansee irra deebi'uudhaaf ammas imala kanaan waliif beellamataniiti kan isaan jiranii. Tapha har'aa halkan sa'aatii 4 eegalee taphatamu dirree shaampiyoonotaatis kallattiin isin biraan ga'a. Keessumattuu tapha har'aa kanaan gama Ingilaandiitiin tariitii Hendersonii fi taphattoonni lama kan Ingilaandii miidhamaan taphaan ala ta'anii alaatti hundi isaanii ga'umsa bayeessa irratti kan isaan mul'atan. Seenaa keessatti kun bara 1966 asitti garee biyyaalessaa Ingilaandiitiif tapha isa murteessaa isa xiinsammuu injifannoo qabu jechuudhaan xiinxaltoonni kan isaanii dubbatanii. Kana keessatti amma imala Thomas Tuchel kana keessatti ga'een Harry Kane fi kan Jude Bellingham sarara ittisaati irrattis taphattoonni akka John Stones muuxannoo qabaniin imala kanaaf murteessaadha jechuudhaan xiinxaltoonni kan isaanii waliin dubbatanii. Argentinaan egaa taphattoonni akka gareetti kan isaanii taphatan yoo jedhan keessumatti Lionel Messi amantaan taphattoonni garee biyyaalessaa kan Argentinaadhaa irraa qaban akka taphataa qofattu otoo hin taane akka obboleessa akka hiriyaa darbanii akka leenjisaa fi gorsaa isaatti isa ilaaluu jedhu xiinxaltoonni kubbaa miilaa Lionel Messidha. Keessumattuu gaarii Southgate jalatti waancaa addunyaa kanaan milkaa'uu kan hin dandeenye waancaa Awurooppaatiin xumuraaf geechee kan waancaa dhabde England amma Thomas Tuchel jalatti xumuraaf gaanii irraa deebi'uu san gara xumuraatti ceesisuudhaaf yeroon isaanii amma jechuudhaan taphattoonni kan isaan ittiin dubbatan kana gochuu danda'u kan jedhu egaa har'a Argentinaa fi England yoo walitti dhufan Harry Kane, Jude Bellingham, Julian Alvarez fi akkasuma Lionel Messi dabalatee taphattoonni garee biyyaalessaa Argentinaa fi kan England eenyutu irra caalee tarii tilmaamni kun Englandiif baay'inaan kan kennan England numaayyuu harka 52 tapha kana daqiiqaa 90 keessatti injifattee darbuu dandeessi jedha tilmaamni ooptaan baasee xumuraafis ga'uu akka dandeessu raagaa England Argentinaa caaladha. Kana injifannaan Argentinaan fi England keessa abbaan injifate garee biyyaalessaa Spain kaleessa dirree keessatti garee biyyaalessaa Firaansiin weerrare keessumattuu akkaataa isaan hin eegneen olaantummaa waliin injifate walitti dhufu kun gama biraatiin xiinsammuu irrattuu yaaddoo jabaa ta'a jedhameeti kan eegamu. Kanas ta'u taphni kun har'a halkan Argentinaa fi England morkiin isaa waliin taasisan tapha dirree fi dirree kubbaa miilaatiin ala kanuma wal qabatee kaleessa egaa poolisiin keessumattuu qaama nageenya poolisoota tapha kana eegan lakkoofsan hedduu taane akka dabalaniif seenaa gareewwan lamaan waliin qaban irraa ka'uudhaan taphni kun deeggartoonni bakka ta'anii daawwatan dirree kubbaa miilaa istaadiyeemii keessa osoo hin taane hoteelota bakka kubbaa miilaa itti daawwatan bakkoota itti mijatan hundumatti qaamoleen nageenyaa lakkoofsan baay'ee ta'an akka ramadamanii tapha kana se'uminaan akka eegamu wantoota isa keessaa isa tokkodha. Kanas ta'u egaa har'a eenyutu injifatee xumuraaf darba kan jedhu gamanuma kan eeganu waancaa addunyaadhaa taphni xumuraa kan dilbata dhufu taphatamuuni tapha san irratti boqonnaan taphaa hanga daqiiqaa 25 turuu danda'a jedhameera. Sababni isaa tapha sanaanii agarsiifni garagaraa baay'een gidduutti sirboonni shubbisni agarsiifni aadaa garagaraa ni mul'ata yookaan ni agarsiifama jedhameera. Kanaaf ammoo yoo xinnaate daqiiqaa 20 hanga daqiiqaa 25 taphni xumuraa boqonnaadhaaf
turuu danda'a jedhameera. Manchester United Yuri Tielemans paawundii miliyoona 35 Aston Villa irraa mallatteessifateera. Taphataa umrii 39 kana umrii 29 kana Manchester United sarara gidduu ta'e bakka Casemiro buufachuudhaaf kenni mallatteessa kaleessa walii galee tureera. Amma ifatti mallatteessifachuu isaa mirkaneeffateera. Manchester United mallatteessuu kootti baay'ee gammadeera. Manchester United garee jabaadha, kilaba jabaadha. Arsenal ammoo Victor Yokereshin qaama jijjiirraa taasisee yookaan maallaqa irratti dabalee Atletico Madrid irraa Julian Alvarez mallatteessifachuudhaaf akka hojjechaa jirudha kan himamaatiin jiru. Tariitii Alvarez paawundii miliyoona 140 hanga miliyoona 119tti tilmaamaa. Paawundii yuuroo miliyoona 100 fi miliyoona 50 Real Madrid dhiyeessee harkatti kufuu isaa ni yaadatamaa. Barcelona ammoo paawundii miliyoona 86 kaffalee harkatti didamee ture. Arsenal hoo Victor Yokeresh irratti maal dabalee fudhata kan jedhu gamanumaa kan eegamudha. Odeeffannoo ispoortii ganama kanaaf qabate xumureeraan qophiileen OBN itti fufaa waliin tursiisa. Kama Kenya jabane ay gayu. Kala kira jenne unga na sosonu.